Ini ketika itu dua bukan والله هذا كان انتو الرقم ya kamutan ومن هم دي كيسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سنين جدا kamutan فيا كيسن نقوم واتي كوسي جتشم بربادا هلولا ويا كلا يسايو كان hanga har'a holola gaggeeffamaa jiru kana hanga tokko irraa dubbachuu barbaadanii itti dhiyaadhaa walii dubbachuu barbaadan hololli hamma gaggeeffamaa jiru waa'ee faca'insa ODF'n faca'eera jedhamee kan jedhamaa jira kun hammam dhugaadha isa jedhamu kana waa'ee kana hanga tokko irraa dubbachuu barbaadeetan natti dhiyaadhaa kaa hololli amma odeeffamaa jiru pirezidaantiin duraanii doktora kabaja doktor Lammaa Magarsaan biyya Ameerikaatti qola galtummaa gaafate yookaan baqattummaa gaafate jedhamee dubbatamaa jira waa'een kanaa maal jettu dhuguma harka kennee dhuguma baqatee kam hoo maali bilillee isiin jettee maqaa Jimmaa Abbaa Jifaar fuula irra kaatee dhufte kun heessatiin bilillee yaa godhu sagalee maaliin dabala sagalee ati bilillee akkam jirtaa fayyaa keetii naguma holola amma gaggeeffamaa jiru waa'ee doktor Lammaa Magarsaatii fi biyya Ahmad yookaan biyya gadhiisanii biyyoota biyya Ahmad baqatanii biyya gadhiisanii ba'an isa jedhamu irratti dubbadhaafanii kun waan holola dhugaarraa fagaate kijiba kun shaneedhaan kan qophaa'ee amma miidiyaa adda addaa irratti yookaan namoota shaneedhaan bitamanii gaggeeffamaa jira bitamanii holola kana gaggeessaa jiranu kanatu baay'ee na kolfisiisee yookaan na dinqisiisee jennaan kun baay'ee waan na gaddisiiseefis na kolfisiisee yookaan na dinqisiises na gaddisiises kun yeroo kanatti dubbatame haa ta'u obbo Lammaa Magarsaan yeroo wayyaanee keessa yeroo hudha qabamanii jiran keessatti yeroo gaaraan mootummaan hudha qabdee jalaan immoo uummanni hudha qabee gidduutti jira rakkisaa ture sana keessatti doktor Lammaan biyya gadhiisanii hin baane yookaan biyya baqatanii wayyaaneedhaan hin baane gidduutti uummataa fi mootummaa gidduutti kan rakkataa turedha kuna hundi keenya iyyuu quba qabna yeroo sanatti biyya irraa gadhiisee hin baane amma yeroo hangoon argaa jiru yeroo humna raayyaa ittisa ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'anii jiranutti ol guddinaan kan deemanii federaalatti ol darban yeroo kana keessatti baqatanii ba'u. Okay, eenyuun immoo baqatanii ba'u? Doktor Abiyyi baqatee ba'e mootummaa amma jiru kana baqatee ba'e kun waan nama kolfisiisudha waan nama gaddisiisudha kun amma Lammaa Magarsaa miti Iskindir Naggaayyuu biyya hin baafamne hin ari'atamne
Iskindir Naggaa isiin maan baladaraadha mootummaan hin jiru mootummaan seeraan filatame hin jiru magaalaa Finfinneetti namni seeraan filatame hin jiru mootummaan seera qabeessi ana yeroo jedhu kanatti jechuudha. Kanayyuu biyyaa hin baafne yookaan akka hidhamu hin goone bilisaan haasa'uudhaan wanti bakka tokko ta'u hin jiru hojiidhaan nama hojiidhaan uummataaf hojjetetu silxaana fudhata yookaan filatamuu danda'a isa jedhamuudhaaf gadhiifamee ilaalamaa jira. Yeroo kana keessatti immoo obbo Lammaa Magarsaan immoo maaliif biyyaa bahu? Ka biyyaa baheeyyuu biyyatti ka galchaa jiru tokko Dr. Lammaa Magarsaati isuma. Kan biyyis uummannis wajjin jiru isaanii. Abiyyi baqatan immoo biyya baqatan immoo eenyu baqatan? Gaaffii kana nama naa deebisuu jira yookaan nuti bitamtoota shanee yookaan bitamtoota wayyaanee asirratti walola kana gaggeessaa jiran kuni as ba'anii yoo deebii kana naa deebisuu danda'an baay'ee natti tola ture. Kun shaneen yeroo ammaa kana nafxanyootaaf yookaan wayyaanee warra durii hattoota hafanii waliin taate jechuudha mootummaa kana yookaan mootummaa amma jiru kana diiguudhaaf karaa jarri ittiin hin yaalle karaa jarri ittiin hin deemne hin jiru. Muka jarri hin cabsine hin jiru. Kun baay'ee nama rakkisa. Kanaafuu jennaan dubbiin kun baay'ee nama rakkisa. Maal jette irratti shaneedhaan kan qophaa'e ta'uusaa baruu qabdu kun kan warra shanee yookaan abaa'oo jedhee faarsuutu waa'ee kanaa dubbataa jira. Warra shanee jedhu warra Dr. Abiyyi jibbu yookaan warra gandaan yookaan nuti shufeera malee shufeerri nu malee namni biraa nu hoofee biyya kana yookaan deemsisuu hin danda'u namni tokko namni kan biraa dura bu'uu hin danda'u warra jedhantu holola kana gaggeessaa jiru. Kanaafuu jennaan kun wanti shakkii qabu hin jiru shaneedhuma waan qophaa'edha. Kun uummanni kana fudhatee burjaaja'uu hin qabu hin jedha. Namni immoo kana yookaan shaneen hin qopheessine waan kana keessaa quba hin qabanu yoo jettan immoo asirratti dhiyaattanii akkaataa ittiin ibsachuu dandeessan ibsuu dandeessuun isin jedha. Galatooma. Akkasii kaa kanaafuu jennaan dhugaadha. Kanaafuu jennaan keessaan ammas warri shanee jechuudha hin kolfitu wanti kolfanu miti kun yeroo kanatti waan kolfanu miti. Waan karaa Dr. Lammaa Magarsaatiin dhufe kana irratti jechuudha eenyuun iyyuu ani Lammaa Magarsaa irratti karaa nama ittiin dhufu kana jechuudha Dr. Abiyyis taanaan eenyus ta'e Lammaa Magarsaa irratti qaldiin akkasii hin jiru. Shanees taate eenyuunis taate shanamtee bakka shanitti qixxee baatte ana amma kan rakkataa jiru uummannis kan rakkataa jiru waa'ee shanee kana waa'ee abaa'oo kana abaa'oon isa kamii maqaa abaa'ootiin kan bakka 99tti ba'ee biyya jeeqaa jiru abaa'oo isa kamii isa sobaa isa dhugaa adda baafachuudhaaf uummanni biyya keessatti rakkataa jira. Garuu abaa'oon inni dhugaa woboon inni dhugaa inni jedhamu inni jedhu jechuudha. Seeraan mootummaa wajjinis ta'ee waan mootummaa wajjin wal mormuu qabu wal mormaa waan gahee isaa mootummaa kana gargaaruu qabu gargaaraa jechuudha. Sirriitti deemaa jira. Inni immoo warri sobaa immoo warri forjidiin immoo jechuudha. Warri forjidiin shanee ta'anii as ba'anii dudduuba jiraa immoo wanti biraa jiru jechuudha. Dudduuba jiraa immoo wayyaaneen jirtu jechuudha. Asuma irratti amma duula kanayyuu duula adda addaa gaggeessaa jiru. Kun waan ifa galaadha. Sagaleen kan koo hin dhaga'amu dhiifaman isin jedha. Sagaleen kan koo sagalee guuteedha. Sagaleen waan rakkate hin beeku. Kanaafuu jennaan mee as ba'aa dubbadda akka jelaan dhokattanii as irratti koomentii binaamini waan tokko gochuun waa tokko faayidaan qabu as baatanii namni meeme dubbachuu dandeessu jechuun kooti. Kanaafuu jennaan Dr. Abiyyiinis ta'ee Lammaa Magarsaan jechuudha kan biyya kana gara fuulduraatti ceesise biyya kana
bakka sadarkaa guddaadhaan gahuu danda'u jira kana. Kanaafuu jennaan hammas taanaan holola sobaa holola diinaan qophaa'edha. Diinni immoo adda ba'ee jira. Kaan gogaa oromummaa uffatanii achi as ba'anii oromoodha jedhanii diinaaf warra hojjetan. Diinni inni kaan immoo jechuudha adduma ba'ee tokko kunoo kijibaan tokko kan Kanaadaan jira, namni biraanaan haasa'u kan jedhu tokkotu jira. Inni kun isa kana tokko kan holola sobaa kana hafuufuu jechuudha. Kan namni haasaasaa hin dhageenye, haasaasaa fudhatama tokko hin qabne, yeruma hunda FB irratti ba'ee hin iyyaa hin haasa'a, naamusa kan hin qabne, gaaffii gaafatamuuf ka deebisuu hin dandeenye. Namichi afaan Oromoo dubbata malee Sumaalee natti fakkaata. Sumaaleetu dhalataa Sumaaleeti. Afaan Oromoo yookaan Dirredawaa Harargee keessatti dhalatee guddate malee jechuudha. Sumaaleedha. Inni jara abdii illeetiin warra bitamee holola jaraa gaggeessuudha. Holola kanaaf mootummaa kanarratti Dooktor Abiyyi irratti gaggeessa. Fuulleffatee kan inni jedhu Dooktor Abiyyi irratti nama irratti fuulleffatamu gizeedhaa wajjiniin utuu deemanii gaariidha. Yeroodhaa wajjiniin yoo deemte jettee hin bareeda, namni illee si duuka deema, namni si duuka dubbata. Waan yeroodhaa waliin fakkaanne tokko immoo yeroo dubbatamu jechuudha. Kun baay'ee nama rakkisa. Kanaafuu jennaan jechuu kan kooti maal ta'e gurbaa awwa maamiti waan barbaade naan jechuu dandeessu haati naa arrabsus waan barbaade jechuun mirga kan keeti anaan miti naa achi keessatti komentii keessatti naa arrabsuutu hin ta'in waan jiru dhugaa jiru uummataa fi uummata Oromootiif gadi baasuudha malee jechuudha. Namni tokko ana arrabsisan dhiistan waa tokko anaaf maamiti hin jedha. Kanaafuu shaneen kun immoo bakka isin geessan hin jiru. Ganda shaneen cilamtee utuma jettuu ganda tokkotti itti galteetti ganda keessaa immoo baate jechuudha. Kurnii yookaan budunii nama 5 nama 6 nama 10 itti galteetti. Kanaafuu jennaan utuma ija babaaftanu jechuudha. Ija babaasaatuma qabantanii biyyoon isinitti gad deebi'a malee waan tokko fiduu hin dandeessanii jedha. Kanaafuu Dooktor Lammaa baqatee jennaan yookaan Lammaan Magarsaa baqatee biyyaa bahee jennaan aangoon mootummaan dabarsee ABO yookaan Jaalmarootti kennaa. Kanaafuu jennaan Jaalmaroon aangoo fudhachuudhaaf dhufaa jira. Amma jechuudha karaa jira jedhanii. Nama akkasiitiin isin jedha. Waa'een shanee kuniif waa'een eenyuun kun baay'ee nu rakkisaa jira. Rakkina guddaa keessa jira amma uummanni Oromoo isa burjaajessuudhaaf qophooftanii warri waa'ee kanaatiif FB teessan yookaan intarneetii dhaxxanii qabbana mukaa teessanii biyya Awurooppaatti yookaan intarneetii bilisaa argattanii qabbana mukaa teessanii warra intarneetii irratti ol baatanii holola hin jirre uummata biyya keessaa jireenyaaf wajjiniin rakkatu jechuudha. Kan intarneeta guuttachuu hin dandeenye isin asii intarneeta guuttachuudhaaf maallaqa guddaa baasu isin asii tola argattanii muka jala teessanii dhaqxanii intarneeta waayifaa yookaan hidhattanii warri dubbattanu duula biyya irratti gaggeessitan kun baay'ee nama gaddisiisaan isiniin jedha. Inna kota galame mawai kana share godha community godha waliif dabarsaa kun akka haasaa fudhataman qabne ta'uu bara
uummata dhageessisaa. Kun duula uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Duula uummata biyya keessa jiru, uummata biyya keessaa rakkataa qotee bulaa burjaajessuudhaaf qophaa'amee diinni qopheeffatee karoorfatee as ba'e ta'uusaa baruu qabduun isiniin jedha. Garuu qabdu. Warri shanee ija babaasuu dhiisaati dubbadhaa. Maal? Warri shanee abbaanni dhuftanii shaneen galtanii waa'ee kana deebii kana kennachuu barbaadan kottaa. Shanii malee nama biraan barbaadu. Shaneen asirratti dhufteenaan shaneen bakka shanitti baasuun barbaada. Bakka shanitti bakka shan miti bakka 15tti baateetti sila ciccireen gata jechuudha. Inni akkam jirtan ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti bakka jirtan maratti inni isin jedha baga nagaannaaf jiraatanii nagaannaaf jiraadhaa. Eenyu yaaki inta akkanaan jiru na sodaachisuu moo eenyuun jirra jirtu akkami jirra kottu dubbadhu jirra. Nama kun nama dhibaa itti as baatanii uummata biyya keessaa fudhate jechuudha. Kun hin jiru abadaniin kajeelamu. Doktor Abiyyi jechuun waggaa 100 bulcha ganaa. Waggaa 100. Doktor Abiyyi ilma Abbaa Jifaar, ilma mootii Abbaa Jifaar. Waggaa 100. Gara amma jechuudha. Suudaanii, Jibuutii, Keeniyaa walitti qabee jechuudha. Biyya tokko taasisee bulchuudhaaf amma Sumaaleedhaan walitti. Oromiyaa duwwaa bulchaa seesanii Oromiyaa Itoophiyaa duwwaa lakkisaa hin jiru. Suudaaniinis dheenqadaa agartan miti alaabaa Itoophiyaa kaaftee yeroo jirri. Abiyyi jettee iyyitu jechuudha. Hundi jedha iyyuu ganaa as deebinaa Doktor Abiyyi jala bullaa jedhaa jiran hin dhageenye. Kan nu baasu hin jiru isa malee jedhaa jiru. Olola gaggeessuu dhiiftanii yoo feesbuuk irra bultan isin jiru wanta akkana abadan dhabatu. Waan isin hin baafne hin baafina. Baadin as keessa waan gochaa dhuftanii irra ta'e maaliif ba'a as keessa warri afaan ajaa dubbattan keessa maalatti barreessita asumaan kottu
Maaltu bade laa? Maaltu bade? Dhagaa'uu dhabdee sagalee dhagaa'uu dhabdee? Uumaa miti. Karaa irra hin jiraanis yeroo ittiin qabuun iyyaa asirratti baheetu manni sagaleen kan koo yoo hin dhaga'amti ta'e gurra Oromootaa gurra warra haqa dhaga'uu warra dhugaa arguu danda'u yoo bira geesse jedheetan malee yeroo qabadde miti. Feesbuukii irra taa'ee yookaan haasaa geeraraa oolu feesbuukii keessa ciiseen bulaan hojiin qaba. Isinii galee kanaafuu jennaan hammuma dhageessan dhaggeeffadhaa hin cinqaminaa. Warri dhaga'uu dhageettii qabu dhageettii sirrii qabu warri dhugaa dhaga'uu hin dhaga'a kan. Maal isma. Ya. Akkamiin naguma jirtanii ilmaan Oromoo hundumti keessaniyyuu nagaan baganaaf otoo galiin baay'ee si godheera si affeeraa kan irratti gaaffii qabdu fi yaada qabdu ibsachuu dandeessa smarto as bahii dubbadhu maa inni bahii dubbadhu yookaan immoo keessaa bayi keessa bayin siin jedhe ilaalin laaluu kan keen barbaadu laalaa gochuudhaaf akkana kuti isa badees argannee bu'aas keessaa isa badees nama isa badees arganne baga jiraat baga ho bagaan asitti tol bahee reedaadha. Leenca bosonaa isin jedha ilmaan Oromoo hundumti keessanuu galatooma baga nagaannaaf jiraattanii kanaaf jennaan amma yeroon kan koos waan dhumaa jirtuuf yerootti amman qabu daqiiqaa yartuun qaba daqiiqatti yartuu kana keessatti abbaa yaada qabaatan yaada keessan dhiyeeffachuu ni dandeessu. Dr. Lamma Magarsaa Dr. Abiy Ahmad gara fuulduraatti waggaa 100 uummata Oromoo bilisoomsanii bilisaan biyya keenya hin bulchuun jedha. Warri hin bulchitan jechuu barbaadanis ofii keessaniif bakka bultan barbaadadhaa malee kun shakkii hin qabuun isiniin jedha. Hololli diinaa fudhatama hin qabu nagaannaaf jiraadhaa ulfaadhaan isiniin jedha ilmaan Oromoo warri dhugaa agartanuuf warri dhugaa dhageessanu burjaajii holola FB kanarratti qabbana mukaa yookaan bakka tireenii isteeshinii baaburaa ta'anii holola kana dabarsanu fudhatama hin qabu. Haasaa fudhatama hin qabneedha. Haasaa fudhatama hin qabneedha. Kanarraa of qusadhaa, kanarraa fagaadhaa. Inni isiniin jedha hololli biyya diiguu diinaan qophaa'ee milkaa'ee isin beeku egaa diigamee qabaramee tureera. Ammas immoo itti daballee gadi fageessuudhaaf bolla isaa gadi qonnee bareechinee gadi fageessinee akkasiin afuurii hin dhagahamnetti gadi qonnee awwaaluudhaaf qophiitti jirra. Itti qophoofneerra isinis itti qophaa'aa hundumti keessanuu galatooma waan na dhaggeeffattaniif. Nama san dhageessifnee wal dhageessisaa sheer waliif godhaa. Nagaannaaf jiraadhaa, nagaannaaf bulaa, nagaan walitti haa deebinu. Kutaa 7 haanu nama walitti deebinutti nagaannaaf jiraadhaa. Galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif.